Xumurri sagantaa guyyaa hundeeffama waggaa 116ffaa poolisii Itoophiyaa geggeeffamee jira. Xumurri sagantaa guyyaa hundeeffama waggaa 116ffaa poolisii Itoophiyaa bakka hooggantoonni olaanoon mootummaa argamanitti addabaabayii masqalaatti geggeeffamee jira. Ayyaanni guyyaa hundeeffamaa kun mata duree poolisii guddatee biyya jijjiiramaa jirtuuf jedhuun guyyootaaf geggeeffamaa turee jira. Ministeerri muummee fuudrii Dr. Abiy Ahmed sirna kanarratti argamuudhaan haasaa taasisaniin akkuma abbootii keenya miira gootummaan tokkummaa fi faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuun hojii keenya yeroo maraatii jedhan. Sagantaa kanarratti ajajoonni poolisii biyyoota garaagaraas argamanii jiru. Donald Trump suura Phaaphaasii Kaatolikii isaan fakkeessu AI'dhaan tolfame qooduun dheekkamsa kaase. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Donald Trump suura Phaaphaasii Kaatolikii itti fakkeessuun isaan mul'isu kan hubannoo namtolchee yookaas immoo AI'dhaan tolfame miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti qooduun hordoftoota amantii Kaatolikii mufachiise. Suuraan Trump kun wayita hordoftoonni amantii Kaatolikii boqochuu Pope Francis gaddaa jiranii fi Phaaphaasii itti aanu filachuuf qophii irra jiranitti miidiyaalee hawaasummaa waayita irratti maxxanfame. Yaa'iin Kaatolikii New York jiru tokko Trump amantichatti qoosaa jira jechuudhaan waan mudateen baay'ee mufachuu ibse. Suuraan kun kan miidiyaalee irratti qoodame erga pirezidaanti Donald Trump Phaaphaasii ta'uu nan barbaada jechuun bifa qoosaan gaazexeessotatti dubbataniin booda ture. Trump amantii Kaatolikiitti qoosaniiru jedhamuudhaan wayita qeeqaman pirezidaantii Ameerikaa kan jalqabaa miti. Trump dura pirezidaantii kan turan Joe Biden waggoota dura uummata hiriira ba'e fuulduratti mallattoo fannoo wayita hojjetan yookaas immoo wayita agarsiisan baay'ee qeeqamanii turan. Hiriirri sun Floriidaa Taampaatti kan geggeeffame yoo ta'u namoota ulfa baasuu deeggaraniin ba'ame. Dubbi himaan Vaatikaan Maatiyoo Biruunii waa'ee suura Trump qoodan irratti ejjennoo mana amantiitti gaafatamanii garuu deebii kennuurraa of qusatan. Vaatikaan torbee dhufu roobiirraa eegaluudhaan Phaaphaasiiwwan filannoof kaadhimaman simachuudhaaf qophii irra jirti. Suuraan jimaata darbe galgala miidiyaa hawaasummaa pirezidaanti Trump irratti maxxanfame kun uffata adii fi kofiyyaa Phaaphaasonni uffachuun beekamaniin faayamee mul'ata. Suuraa AI'dhaan tolfame kanarratti Trump fannoo guddaa morma isaanii irratti fannifatanii jiru. Harka isaanii mirgaarraa quba tokko baasanii fuulduratti akeekuudhaan akkasumas fuula isaanii irraa miirri tasgabbiif xiyyeeffannoo mul'atu Phaaphaasii masaan fakkeessee jira. Suuraan kun qoodamuu hordofee qaamni Phaaphaasii New York bakka bu'u yaa'iin Phaaphaasii New York komii qabu X irratti ibsee jira. Kabajamoo pirezidaanti suura kanarratti ogummaan isinirraa mul'atu yookiis wanti nama kofalchiisu homtuu hin jiru jechuudhaan barreesse gareen kun. Gareen kun ibsa isaa keessatti jaallatamaa abbaa keenya Pope Francis reefuu awwaaluu keenya akkasuma abbootiin amantii Kaatolikii Phaaphaasii itti aanu filachuuf mana amantii qulqulluu Phexrositti sirna geggeessuuf qophiitti jiru. Nutti hin qoosinaa jedhe. Ministeerri muummee duraanii Xaaliyaanii Maatiyoo Reenzi pirezidaanti Trump suura kana qooddachuu balaaleffatanii jiru. Gochi kun hordoftoota amantichaa kan mufachiisu dhaabbatichaaf arrabsoodha. Akkasumas hooggantoonni addunyaa amantiitti qoosuudhaan gammachuu akka argatan kan agarsiisudha jedhan qondaalli Xaaliyaanii kun. White House garuu pirezidaantichi Phaaphaasii fi Phaaphaasummaa irratti qoosaa jiru himata jedhu kuffisee jira. Press Secretariin Trump Caroline Leavitt pirezidaanti Trump du'aan boqochuu Pope Francis ilaalchisuudhaan gadda isaanii ibsachuu fi sirna awwaalcha isaanii irratti hirmaachuun haga Roomitti imalanii jiru. Akkasumas walabummaa hordoftoota amantii Kaatolikii fi amantichaaf deeggarsa guutuu nama kennaniidhas jechuudhaan ibsan. Gabaasni kan BBC'ti. Kilaba kubbaa miilaa magaalaa Nagallee Arsiitii fi simannaan taasifame. Shaampiyoonaa liigii olaanoo Itoophiyaa bara 2017 kan ta'e kilaba kubbaa miilaa magaalaa Nagallee Arsii fi simannaa ho'aan taasifamee jira. Kilabiin kubbaa miilaa magaalaa Nagallee Arsii guyyaa kaleessaa galchii 3-1 Shaggar injifachuudhaan shaampiyoonaa liigii olaanoo Itoophiyaa bara 2017 ta'uun ni yaadatama. Kilabichi wayita magaalaa Nagallee Arsii ga'u hawaasni magaalattiif naannawaa ishee gara daandii guddaa fi addabaabayii magaalattiitti ba'uudhaan simannaa ho'aa taasiseefii jira. Raashiyaatti seerri barattoota dabalatee shamarran akka ulfaa'an jajjabeessuuf ba'e falmii kaase. Lakkoofsa namoota dhalatanii biyyattii keessatti gadi bu'aa jiru dabaluudhaaf haadholiin dargaggoota ta'an akka da'aniif deeggarsa maallaqaa taasisuuf sagantaa arabaaftee jirti. Qeeqxonni ammoo sagantaan akkasii kun ulfa dargaggootaa jajjabeessuuf kan ba'ee fi barattoota dabalatee namoonni yeroo malee ulfan barbaachifneef saaxila jechuudhaan yaada kana mormanii jiru. Qorannoo BBC akka agarsiisutti naannoleen Raashiyaa 27 keessatti baatii gurraandhala
jalqabaarraa eegalee sagantaalee barattoonni barnoota olaanoo ulfaa'an kaffaltii yeroo tokko akka gaafatan dandeessisuu hojiirra oolee jira. Dubartoonni umuriin isaanii waggaa 25 gadi ta'e ulaagaa kana kan guutan yoo ta'u kaffaltiin isaas ruubeela Raashiyaa 100 yookaas immoo gara doolaara 1200ti. Hagammaattis dubartooti hedduun kaffaltii haaraa kana argachaa jiru. Ibsi ministeera hojjetaa biyyattii irraa ba'e kun barattoota dabalatee shamarran umurii dargaggummaa keessa jiran ulfaa'anii sagantaa kana irratti akka fayyadamanii fi kunis qaama saffisaan lakkoofsa daa'imman dhalatanii dabaluu ta'uu eeree jira. Seerri kun irra caalaatti falmisiisaa kan ta'e naannolee hedduu keessatti barattoonni shamarranii manneen barnootaa keessatti ulfaa'an heddummachaa jiraachuudha. Seerichi umurii 25 gadi jedha malee daangaan umurii gadi aanaan hin kennamne. Kunis shamarran umuriin isaanii waggaa 18 isaa gadi ta'e ilaallata jechuudha. Umuriin ayyama saalquunnamtii Raashiyaa keessatti waggaa 16 yoo ta'u haalli guddattoonni umurii kana gadi ulfaaf saaxilamuu isaanii akka dabalullee namoonni seera ba'e kana morman kaasanii jiru. Dubartiin miseensa paarlaamaa Raashiyaa kan mootummaa pirezidaanti Vladimir Puutiniif amanamaa ta'e Keseeniyaa Korcheeva imaammata kana kanneen qeeqan keessaa ishee tokkodha. Lakkoofsa uummataa sirreessuuf jennee waan shamarran keenya balaa keessa buusu gochuun sirrii mitii jetti. Faayidaa isaa caalaa miidhaan isaa hedduu ta'uu falmiti. Dubartiin mirga namoomaaf falmitu Niinaa Ostaaniinaan kaffaltiin akkanaa kun duudhaa hawaasaa kan faallessu qofa osoo hin taane mootummaan dubartoonni umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e akka da'an jajjabeessuuf yaalii gochaa jiraachuu agarsiisaa jette. Bulchaan naannawaa Oriol Andreew tarkaanfiin kun namoota sababa haala jireenyaa rakkisaa qabaniif ulfaa'uu sodaatan jajjabeessuuf sadarkaa federaalaatti kan ragga'edha jedhu. Kanaaf dhimma ijoo dubbii ta'uu osoo hin taane akka safartuu deeggarsaatti ilaalamuu qabaa jedhan. Bara darbee waggoota 25 darban keessa daa'imman Raashiyaa keessatti dhalatan miliyoona 1.2 qofa. Ji'a adoolessaa darbe keessa dubbii himaan biyyattii Kremlin Peskov sadarkaan da'umsaa haala yaaddessaa ta'een gadi bu'uu fi egeree sabaaf balaa guddaa geessisuu danda'a jechuudhaan ibsanii jiru. Bara 2046tti lakkoofsi uummata Raashiyaa gara miliyoona 139tti gadi bu'uu malas jedhamee jira. Haalli kun waggoota dheeraaf haasaa pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin keessatti mata duree ta'ee ture. Haasaa baatii muddee keessa taasisaniin haala demoogiraafii fooyyessuu, saffisa dhalootaa fi maatii guddaa deeggaruun galma biyyaalessaa dursa kenninu jedhanii ture.